Egaa Oromoo ko bara 2012 indee ganna taanaan nuutiif jechuudha utoo ju'a harfaan utuu Oromoon hundumtuu jechuudha kan biyya alaatii galee dhufee aangoo irratti Oromoo harkatti hin qabin dura utoo nuti walitti hin gahin dura seenaa ture jechuudha irreecha bara 2012tiin jechuudha inuma yaadanna lafaa ka'ee kaan harkatti finyoo kaa'uudhaan kaan miillatti kaa'uudhaan kaan caakkaatti galuudhaan kaan immoo biyya alaa daa'effachuudhaan eeddii nurratti ka'e as malee san dura biyyi keenya biyya nagaa qabdu deebi'ee Oromoon yeroo itti wal arge kan Oromoo wal agarsiise sirnuma kanaadha. Abbichuu bara 2012 kan ibsu jala sararree jechuudha waliin dubbachuu dandeenya. Egaa duulli tiimii jara Abashaa wajjiniin yookaanis immoo jara diinota Oromoo wajjiniin Jawaar ta'ee Oromoo irratti banaa kun Oromoo fi sirriitti ni gala. Kana booda ulaa kaleessaatti hin deebinuu nuti raayyaadha nuti milishaadha nuti gaachana sirnaati. Qaa tokkollee bannee of keessa kan galchine waadaa isiniif gallaa nuti injifannoo harka keenyaan gahanne harkuma keenyaan lafee keenyaan dhiiga keenyaan ni tikfannaa gadaan bilisoomnee itti deebinee gabroomnu tasuma isaa deebi'ee nutti dhufu oolmaa gaarii bara gaarii abbichuu wajjin fuuldurri keenya ifaadha.